gartee joora kas je mootummaan Suudiidhaa maal goote kijiba kun hundinuu namoonni qaqqabame kun marti isaatu erga gartee madabbal girgirii tana kaase social media kana gubbaa irratti namni gartee bara meeqa asirra qalamu jira hangam gartee nama gurraa nama dhaga'u faarsullee namatti ulfaata hanga gartee madabbal ummata walis sossoosee guyyaa sadeen kana akkasitti dhaabe san namni godhe hin jiru namni kun waan saniif ka'oomsa yoo xiqqaate waan tokko gartee ilmi namaa nama gartee ijoollee xixiqqishoo biyya keessa jiru tana keessatti harameellaatti kennaniiti galatoomii ji'ii janii barsiisanii bara akkasii miti isa sawwalii qabaachuu dhabuun ilma namaa kuni jara keenya kuni gartee safuudhaa gudeedduma kaleessa gartee deemaa turteetu arraas sanumaa deemaa jechuudha. warroottan feemas achirra taa'u sun tokkolleen isaa mana isaa hangaan dalagaa bakkaan jirutti illee hordofaan ture. namoota qubaan lakkaa'amoo taate malee warri madeengadda gartee achi gubbaarra taa'u sun tokko dhufe isaa wajjin daqiiqaa 30 taa'ee rakkoo kanaati jee hin arkiniyaan. yoo arkitan natti hima. Eessaa bahaniidha amma gaa dubbichi jiru. Tokko yoo deessarraa fudhatanii jiraatan dabbaalirraa haa galatooman. Ammoo wanni gartee dalagame kun walumaa galattuuhu girgirii tana hunda namni kaase dabbaaluma kana. Dhugaa mucaan kun amma fakkeenyaaf waan sana amma erga dhiisees deemee usee caljee usee taphata taphata. Nama immoo dandeettii qabu tokko jara keenya addunyaa kana gubbaa irratti hawaasni nama dandeettii qabu hawalleen dandeettii qabu hawaa dubbachuun dandeettii qabu namaatuuf keessaa uuma sabaatuuf keessaa uuma ijoollee gartee guyyaa takkaamis daqiiqaa takkaaf dhuftee achirratti participating godhin achirratti tarrisee nama kanaaf hireelleen kennamuufi dhabuuni akka nama tokkootti ante jooris taa'ismaan laalaa ture kuni waan amma gartee amma fakkeenya social media kana gubbaarraas joowar dura share godhamaa ture joowar xiqqisho dhageettii dabbaalirra qabaachuun ni mala ni qaba hujiin gartee immoo dabbaal hojjete sun tuffatamuu qabdu especially nuti warra gartee waan kana keessatti yookaan akka oromoodhaatti jechuufi oromoon martinuu an akkasumatti hubadhaa fi waan kana haase dabbaal keenyaati hin jirtu siinis mari'adhee naafate waliin qunnamtiin qabnu sosan akkasi waan kanarra jirraa jechuun dhiiroo maaltu ta'e suuraatii yemaxxansitanii akkaati hin jenneef. Gadaa keenya faraqaatti yaa gadi. Okay, galatoomi. Sagalee bosonaa kun haa dubbatu nooti ijoollee si dura sagalee bosonaa. Mee hayyu. Ijoollee bakka gaggeessu dhiifama naa godhe an dabbaalumaan galatoomfadhee bu'uu barbaada. Ijoollee tiyya galatoome dabbaal keenya adeeroo. Hedduu takka galatoome ati nama jeena namni biyya arabaas keessa taa'e ati biyyuma arabaa jirtaanii namni biyya san keessa taa'e magaalaa fedhe keessa taa'e akka keeti jeenaa kan joollee gartee badii addunyaa irra hin jirre tana godhaa jirtu kana kan dirree kanatti baasee sodaa takka malee lubbuu ifii kannitee kanatti baasuun ka'e adeeroo ati nama jeena hedduu galatoomiin siin jedha. Itti aansee mallee arras harkachuu guyyaaf hedduun gammadaa akka uummata Oromootti akka nama hadooddii saba kanaa qabuutti akka nama tokkummaa jaalatuutti galatoomiin siin jedha. Itti aansee Johar Mohammad. An Johar Mohammad illee deeggarullee waan inni yaadu yaanni xiyyaa fi isaa bakka jira. Guddatee itti aansee namni hin galatoomfachuu barbaadu Johar Mohammadii wahuma feete taatee waan kanarratti waliin tokkoomtanii. Akka qaama tokkootti akka saba tokkootti even namni mootummaa keessa kan jiruu fi kan hawaasa keessa jiruu fi kan iddoo cufa keessa jiru Oromoon tokko taatee waan kana yaada tokkoon ifirraa balleessitee ummata kana ummata maqaa Oromoo balleessee ummata Oromoollee akkan jirre nu godhe kana wal qixxeessuu keessaniif galatoomaan isin jaa anogguu namni na duubaa na muddamsiisu haasa'uun beeku kanaafuu dhiifamaa nama hedduutu eeggachaa jira siifi Johar Mohammad dura dursoo irratti ati galatoomi dabbaal gadaa araaraatis galatoomi Johar Mohammadiinis galatoomiin jaani akka nama Oromoo tokkotti hedduu fayyaadee galatooma. Hayyee amma anaatu geera raana caqaifadhaa gurra keessa banadhaa. Gadaatti qabadha dubbii akka aadaa teenya. Laala as keessa guddannee sararuma kompiitaraa kana jalatti qarrifoo cabsan. Dabbaal
mucaa xiqqaa gaafa Jawaar as keessa nutti dhufu mucaa mataa dunfuraa ture. Jawaaris nuutu dhageetti hannisiiseef. Dabbaal xiqqaa keenyaas nuutu dhageetti hannisiisaaf. Madaala osoo hin tahini dabbaal bakka inni jiru laala. Dabbaal barnoota inni baratees hubadha. Dabbaal eessaa ka'eeti eessa jira arraan tana hawaachisee gaara arabaa kan nuti akka qoranqamee sulula kana keessa deemee suuraa adda addaa gabbaasee mucaan xiqqaan kun safuu fi ceera adda addaa ijoolleen teenya taatu cufa asirra callisiise mucaa xiqqaa kana. Asuma jala teenya ilaalu jira. Jawaaris nuu haas fidi. Waan laala akka fira qaqqabdan dhiisaa. Sodda Jawaaris nuututu bakka tanaan ga'e. Dabbaalis nuutu bakka tana bakka guddoon ga'e. Namichi oftiinuu galata qabu. Ammoo mucaan dabbaal jedhan kun akka inni itti waaccisee maqaa fi suuraa fi bakka nutti fidu jira kuni tokkoffaa poointii kan nuuf qabdan. Gadaa waan inni jedhe oduu Jawaar xiqqeessuun tahin osoo Jawaar hojiin hojjenne hin jedhin bakka itti wali guuraman san mucaa xiqqaa kana ol baasanillee maaf galatoomin jedhiniini qofa jedhe waan biraan jedhe. Yes, gestii Jawaar akka dahabaa akka daayimandii ilaaltan san maaliif dabbaal xiqqaa keenya kana ol baaftanii if biran kaayinaa yayyiin achirraa waccusanii jedhe. Yayyiin achirraa waccusuni halee gaddachaateeti ifi waccu turte. Ifiifu sodaa keessa jirti. Ifiifu sodaattee jirti. Ijibtiyaaniin dubbii akkana isinirra dhageesse isin ammaantan rakkoo keessa jirtan. Asirra waan dudubbattan kan firra lakkisaa warri UN jala jirtan. Warri waraqaa UN hin qabu. Dhageessanii waa hedduu ittiin dudubbatina. Dubbii tanaan rakkoo isinif fida. Dabbaal gartee abba fi daaggaa jechuun responsibility mataa fi habiyya jiru qofa qabu. Isin immoo warri Ijibti jirtan obboleeyyan kiyya. Laal isin wal saaxiltan, wal himtan, wal gursistan suuta deema. Warri kaan biyya faranjii jira. Ajjechaa biyya Arabaatti ol ajjeessu jira kan diyaaspooraan harka keessaa qabu. I know akkaan beekutti hin beeku. Warri diyaaspooraatu if qoradha. If gama. Akka gosaan qaltan, akka gandaan qaltan, akka sanyii qalaa jirtan kanatti if gama isiniin jee naata jette diyaaspooraa keessa warri jirtaniyyuu gurra buuftanii tattaa'u jirtanii gosaan qalaa jirtan. Yaa if gama. Tan isiniin jaa. Akkasuma fixadhee ani gabbu'e mucaa xiqqaa kan galatoo rabbi si haa jabeessu ol si qabnallee ol si qabna. Akka Jawaar Muhammad ol qabni as finne sillee ol si qabna muka ol si qabu. Aana tasi ol qabdu fixadhee nagaatti. Akkasuma wanni barbaadamu sana wanni guddaan tan dura nama tokko kasii waa hojjete naaf waa hojjettee jedhanii itti himuun akka fuula duraaf waan san hojjetuuf isa jajjabeessa. Wanni goota faarsinuuf jirana akka goonni biraa dhalatuuf. Wanni biraa takkallee wanni nama du'e faarsaniif takka hin jirtu. Isa san hubaddaa. Dabbaal footoo ta'e kaa'uudhaaf nutti mufattajeen wanni hin jiru miitti ta'e kaafadhu. Rakkoon qabu ani reefuma laayifii qisee bee wayamjaa tokko haasaa turre. Xiqqoo mataan rukkubaa rafuuf hin deemu. Osumaan rafuu deemuutiin tiktook akkumaan keessatti argee waan fooloo irraa qabnuuf daftee na dhufte laayifiin kee. Suuraan tiyya bareedduudha maashaallah. Rakkoon qaban yeroo baay'ee waan suuraatii fi uumaa rabbiin uumee fi maaliin wal godhu. Dantaa siin qabu. Suuraa kaa'uun bareedaadha. Garuu waan isin gettan irratti wanta godhu fedhe maaliif amma wanni guddaan galataa miti. Ta galataa rakkoon qabu suurri deebina. Rakkoon Oromoo wal nyaachuun, wal miidhuun, wal salphisuun, wal qaluun, wal ajjeesuun suni hayyuus, beekaas, wallaalaas, sheekaas, qeensis xiqquma guddaa nama afaan kana dhaga'uu fi maqaa kana himatu hunda akka inni gaabbisiise, akka inni aarse, akka inni garaa gubee miira amma uummanni keessi yookaan irraa ni hubannu. Garuu inni sheekaa, inni qeensii, inni hayyuu, inni beekaa kallattii fi karaa ittiin dubbatu dhabe ammaan dura yoo argitanii jiraatan waan kana namoota hin gammanne dhugaa dubbachuuf warri biyya keessatti qaanuu jira, warri biyya alaatti qaanuu jira, rakkoo ijoolleen biyya arabaa keessatti jiru tuqaan eenyuun hin jaalatu. Hundi namaan jibbaa namni itti gammadu hin jiru. Sababni isaa namni waan kanaan galee argatu waan hin jirreef. Garuu
jibbuu malee aaruu malee itti gadduu malee karaa kamii fi kallattii tamiin deemnee waan kana furmaata finnee dhaabsisuun akkamii dandeenya ka jedhu namuu afaan ittiin arganne. Dhugaas hin jaa namuu afaan ittiin arganne keessattuu waggaa afran kana waggaa sadeen kana yoo yaadettani jalqabbii waan kana Abiyyi fi Jooriin isa kana ol sobuun qabu. Akka Abiyyi gara aangootti dhufeen jechi gadaboo jaamuu fi jechi naannawa Jimmaa fi naannawa Arsii kanatti maqaa tokko walii kan dhufee deemee sababa politikaatiin maal deeggaruu dhufee miidiyaa hawaasaa irratti abaluu king kajiru ani baay'een itti dhiyaadha waan ta'eef waan kana Joori caalaa ni hubadha kana itti barbatti itti amana. Amma Joori fi information dhufa miti ani garuu ijoollee waan akkasii gootu wajjin wal beekna isaaf rakkoo qabu wanni kun jalqaba akka bikkee eessa gahee kajiru sirri beekna jalqabii waan kana politikaa wal qabata akka biyyi naannoo qabateen deemee wanni kunatu dhufee faaruu miidiyaa irratti namni abaluu king jedhuuni TikTok seente. TikTok irratti wal mormiin abaluu king jedhu bira kuteeti nama qabuun eegalamte. Yoo laaltanii gattan gaafuma nama qaban maqaa ganda san king jedhu ture ilmaa jalqaba ijoolleen Jimmaa fi Arsii faan gaafa wal qabdu maqaa Joori king Abiyyi king jedhu harreen salufaa jira. Maal see jechuun fedheeti jalqabii waan kana achirraa warri akka Joori kun warri gurguddaa gaafsa waan kana gamta akka hordofan kajahu hanga tokko xiqqaa ture. Amma wanni guddaan maali? Jinni naa eegalu, qeensi naa eegalu, xiqqaa naa eegalu, guddaa naa eegalu, eenyuuf kafali, eenyu dhiisi, eenyu galateeffadhu. Wanni guddaan miidhamuu miskiinaa wal dararuun Oromoo sun haa dhaabbatu, qaamuma fedheen haa dhaabbatu. Inni rakkoo miti. Namuma fedheen jinniidhaan nama dhiisi, jinniin haa dhaabbatu. Wal miidhuun namaa qofti haa dhaabbatu. Kallattii kamiin karaa kamiin yoo ta'e wanni guddaan Jooriin itti hawaafuu, Gadaasin itti foofi, Turaasin eenyu gara barbaadeen abbaan fedhaa deemu. Wanni itti deemnu waan takkatti qofa. Maa inni nagaan, obbolummaan, araar, wal kabajuun, wal jaalachuun, tokkummaa fi obbolummaan Oromoo sun deebi'e. Namni keenya mana hidhaa keessatti mana hidhaa Suudii tara lamaan hidhamee beeka waan ta'eef maqaa Oromootiin Tigree wajjin lola. Maqaa Oromootiin Amaara wajjin lola. Harargee fi Arsii Walloo fi Arsii wal baasee mana hidhaa keessa waliin loluun turre waggaa afur dura. Yoo agartanii jiraattan. Maqaa Oromootiin lolaa ture namni mana hidhaa keessatti hanga wal ajjeessu ture Amaara wajjin Tigree wajjin. Oromummaan akkasii sun deebi'ee miskinni wal qaluu wal ajjeesuun haa dhaabbattu. Eenyuun haa dhaabbatu immoo? Yoomillee haa dhaabbatu, karaa kamiin haa dhaabbatu, eenyuunis haa dhaabbatu, namni wal miidhuun qofti haa dhaabbatu. Eega namni wal miidhuun dhaabbatee nageenyi bu'ee booda akka dubbiitiin, akka hojiitiin, akka ragaatiin, akka haqqaatiin, akka waan dalageetiin dhibbi namaa silaa wal macaalaa wal bira ni kutaa akka wal bira kuttee galata illee ni argatta kun rakkoon qabu. Amma garuu lolli sun hin dhaabbanne, dhiinni dhangala'uu sun hin dhaabbanne, warri waan san hojjete hin qulqulloofne waan ta'eef Jawaaris waan hin du'aa godhu. Ani waa Jawaar dubbachuun barbaadu Jawaar nama ayyuu keenya nama nuti dhageeffannu. Dhugaa seenyaan Joori yoo xiqqaate ji'a saddeetiin dura Joori wajjin waliin beekan. Gara nambaraatiinis gara miseengaraatiinis Joori waan hin barbaade barreessuu danda'a waan hin barbaade arguuf hin danda'a. Kanammoo ji'a saddeet dura du'ana siyaas yaadde dhimma uummata buqqeensa dirree dhawaarraa kaasee ani Joori waan hin barbaade barreessuu hin danda'a. Maal si jechuu fedheeti wal beeyne jechuu fedheeti. Amma mucaa dheengaddaa maafiyaa guddicha Suudii keessaa kanamuu hin beekne kanamuu quba hin qabne kahaanee baafne san in software wanni sababa sadii wani narra ga'e narra haa geessu malee habaasees ana Jawaari ergees ana Jawaari sponsor godhee jira allaqe tokko kun laayivii Jawaari laayiviin Jawaar rakkoon qabu bara laayivii Jawaar nama 80 ture mi nutis bara nama 30 nu bira ture ammaas nama 50 fiduu ni dandeenya bara rakkoon hin jiru public tiktak Jawaar dura keessi irraa Jawaar nurra guddaa nurra beekaa nurra danda'a Jawaar sadarkaa mootummaatti ilaalan hedduun kabajanii jaalladha rakkoon qabu. Jawaar hoogganaa keenya ammallee warra siyaasaa keessa jiraatu yoo jiraatan waan siyaasaatiif maaliif wal godhuu dandeessanii amma warrummaan siyaasa adda addaa qabu waan Jawaar amma godhu jiru kana waan jibbuudatti hin fakkaatu. Yoo laallee jenne ijoollee biyya keessa jirtu warra duratti Jawaar qeeqanii fi mootummaa deeggaran hedduun si waan kanarra Jawaar hatta mootummaan mataa isaa waan kanarra Jawaar ni deeggara rakkoon hin jiru. Jawaar nu duubaanis haa eegalu nu duraanis haa eegalu hanga danda'ametti nutis Jawaaris waan kana karaa isii dhoofne agarsiifne amma imbaasiin karaa kam deemuu qaba koominitiin karaa kam deemuu qaba mootummaan akkamittiin deemaa jira kan akkamittiin saaxilaa rakkoon kun akkamittiin furamaa waan akkana jedhu duraan afaan hin qabdu duudaadhaan namuu karaa ittiin seenuu wallaalee amma garuu karaa godhattee jirti. Dabbaalli karaatti baasa Jawaarii jinniin karaatti haa baaftu rakkoon qabu wannummaan kun karaa argattu xumurritti haa godhamu immoo. Ani kanumaan jaa tabiraa waan takkaan waan sirriitti ammallee. Ila rakkoon ijoollee biyya arabaa tuni bakka sadi waan kana namni Jawaarii waa ergu kun hanga tokkotti himee majeetii yaada anallee hanga tokkotti himee namni biraallee nutti himuu danda'a yoo agartanii feesbuuka Jawaararraan tana maxxanseef barruu takka yaada kiyyee yaadni sun yaada isaati miti Jawaar yaada san koppii godhe boodarra inni maqaa namaa himee jira jalarratti
Osoo dubbisanii gaatan. Yaadni sun yaada ijoollee miti yaada nama biraati. Mucaa eenyu alaa jaamuutu Facebook irra maxxansee ture. Mahaddiin mucaa reediyoo Hararii keessatti turaan faanni beekan fakkaata ittiin nama san. Mahaddiin Abdullahi. Yes, ijoollee sanii fi mucaa tokko eenyu alaa ammee alaa maal akkasii fi hinjaa yaadni sun waan san joor dura maxxanee jira. Jawarii waan san namaa ergeef na fakkaata. Ammoo hoggaan hin dubbise maqaa namaa jalatti maxxansin. Ni jira ni jira ammallee ilaaluu dandeenya deebinee waan jiru na fakkaata. Komentii irratti ijoolleen barreeffamni sun barreeffama dura ture akka jee maqaa abbaa wajjin barreessaa turan. Maal isin jechuu fedheeti qabxii sadeerin an kaasuu barbaade Deemuma saniitu yaada kiyyettee barreessite barreeffama ijoollee saniifi guutuu koppii godhee poostu godhe. It's okay rakkoon qabu akka fedhetti haa dhufu waanuma mormii keessanii miti. Rakkoon Saudiidhaa rakkoo sadii akka amma joora kaasisan. Ila sadi bakka jabbaafne ilaalla tokkoffaa rakkoon waggaa 13 waggaa 20 waggaa 18 qabeenya gube lubbuu namaa baase Abdul Qawi waan jamu ni yaadatan hundi keessaa namni Abdul Qawi hin beekne hin jiru na fakkaata. Abdul Qawi beekne gaafa isin jiru iyyaan osoo hin taane gurraan eenyuun Abdul Qawi gurraa qaba. Abdul Qawi eenyuun Abdul Qawi jalqaba ilmaan Oromoo Yamanitti lubbuu ajjeesaa ture maallaqa saamaa ture nama lamni biraati. Yaman musanfaadha. Abdul Qawi garuu waggaa 8 waggaa 6 waggaa 5 kana Oromoo gatii kafalchiisu jiru Abdul Qawi Oromooti. Waa'ee Liibiyaa beektanii miti isin warri biyya Faranjii warri Awurooppaa kun reetuun keessan tarii Liibiyaa adii dandeessan kaan keessan achi keessan jeetanii information achi waan qabdaniif Liibiyaan waan Liibiyaa keessa jiru san dachaa hedduutu Yaman san keessa jira. Kan Liibiyaa Suudaaniidhaa fi lammii biraatiin raawwatama miti Oromoo irratti garuu Yaman keessaa namuma Oromootiin nama Oromoo raawwatama. Tokko wanni guddaan kan qabeenyi itti bahu kan lubbuun namaatti dhangala'u kan namni keenya haadhaa fi abbaan itti dachi galgala kana nama 15 akkanaa ture. Maatii takkaan fidee ture yoo agartanii jettan. Maatii uffata tokko maqaamarraa hin qabne Harargee tana keessa aanaa isaan jiraatan hin gaafanneen. Biyya teenya soolaara jiranii beektanii miti bakka elektiriikii hin jirre baadiyyaa keessa. Soolaara kumaa fi wayii soolaara 3,000 4,000 san hin qabu maatiin sun. Bilbila hin qaban. Ijoollee wayiitu magaalaarraa sa'a takka deemee bakka maatii sanii dhaqe mucaa maatii sanii Saawudii du'ee jiraarra. Namni bilbila qabu maatii san bira deemeeti maatii san manaa fuudhanii bakka networkiin itti dalagu tulluu wayii irra baasanii fuula maatii sanitti baatirii nu ibsan baatirii namni hin beekne yoo waggaa 20 waggaa 30 Ameerikaa jiraatan malee baatirii ni beektan baatiriin isa dhagaa nyaatu takka kachaarii nyaatu tokko jira amma maal isin jechuu fedheeti qabxiin takkaffaa fi inni ijoo fi inni guddaan sirra'uu qabu fi buqqa'uu qabu Abdul Qawi takka ammoo dallaala Ataq Jijjiga Lasaanot Basaasoo Maarib Rada Adan jiran san jarri suni jara namaa sajjeessuudhaaf dubatti hin deebine jara nama tokko qabee maatii miskiina akkasii 300 400 450 gaafatudha. Rakkoon kun rakkoo amma nuti irraa dubbannu kana dura ture. Damiin turaan faanni beeka obbo Anas itti gaafatama hoggansa seeraan ala. Jarri sun hojii salphaan hojjetu beekan hojii kamalee hojjeta. OBN wajjin OMN wajjin BBC Afaan Oromoo wajjin garee UNHCR maal jettanii warra Islaamii gara bakka hedduu deemee gaduu kun himata bana. Hatta hanguma mootummaa Saawudii sanii wajjin jara sanii wajjin qabsoo godhan. Jarri dallaalaa sun garuu mootummaa Yaman kana maallaqaan dafaranitti akka isaan anas faan nageenya godhan. Ammas geenya kana yoo dhageessanii jiraatanii ji'a takka hojii lamaan kana keessa hoo xiqqaate. Useen Mabraa jira kana namni hin beekne jiru. Useen Mabraa inni amma jawaaran tana poostii godhu kun hidhaa jira. Ji'a lama ture eegeen hidhame ani qumaan qaba. Isa akka hidhamu haa godhe tokko anas faadha. Nam 15 nam 16 nam 12 nama isaan gatanii dhagaa galatti haran du'a qabrii baasanii du'a dhagaa yaalaa guuraniit mootummaa Yaman sanii geessanii akka jara sun itti hidhamu godhan. Garuu san dura hiruu dadhabanii naamani. Warri dallaalaa biizinasa guddaa qabanii maallaqa guddaa sochoosanii. Anas faan hangas maraa miti. Huutii san jarri barcaadhaan gowwoomse anas faa kan nageenya godhaa ture. Hanga du'aatiin namaa kun daangaa darbe obboleessa kiyya fiidiyoo feesbuuk irratti arguu jirtanii miti nama 15 nama 20. Ka qaama kana harka kanarra yoo xiqqaate bakka 15 nama dirame. Oromoo akkas godhaa bara. Bari inni Saawudii nageessi jeetti hin dhayine. Bishaan irraa bu'e. Makiinaa qabatanii bishaan galatti eeggatan. Isaa amma dooniin guyyaa lama guutuu deemaa oolteenii haqqisaa fi udaan namaatii fi fincaan namaa doonii keessatti daaraa walaqanii gabbu'an kana guuranii makiinaan naqan. Makiinaa sanii fuudhee hoosha buusa. Hoosha jechuun maal jechuudha? Heemaa jechuudha. Heemaa jechuun maali? Sharaa. Sharaan keenyuti. Manni keenyuti ka dalaalaati. Maal godha? Miskiina kana achi wali qaba. Bilbilatti kana dabaluu dhiyaa.
An Oromoo miti yaan. Afaan Oromootti haasaa garuu maatii mucaa hoggaa dubbisu mucaa keessan Tigree qabee jira yookaan hangana buusu baata mucaan keessan ni du'aa yaan. Biyya teenya namni beekni jira hundi keessan yoo hibdan malee waggaa 30 Ameerikaa jiraadhaan hundi keessan baatii keessan biyyaa qabdan. Hundi keessan maatiin biyya jira kaan dabaree baadiyyaa jira maatiin namoota baay'ee kana waliin sobu. Haalli nageenyaa haalli qabeenyaa jiruun uummata biyyaa maal akka ta'e hundi keenya walumaan beeku. Arraan tana namni kuma 100 fiduudhaa miti kuma 50 fiduudhaaf yoo dhiiga dhangalaasii malee fidu. Sanuu saba harargee tana ni beektan yeroo roobaa fi caamaa waan inni fakkaatu. Sanirraa guura gaduu kun maallaqa isinirraa hin gabaabsaa rakkoon sadeeriin hangaasuu barbaade tokko rakkoon guddaan duraan ture fi ammallee jiru rakkoo kana. Amma yoo dandeenye tokko rakkoo kana sirreessina. Iyyamma joorfaan eeguu jiran kana micciirree garas deebiin. Isaaf ammoo an qophiidha waa hundi wal qixxeeffadhee jira. Obsaa Yuusuf ka Awustaraaliyaa jiru sanni beektan isaa beeksisanii obbo Anasii wajjin eenyu wajjinuu yoo xiqqaate sa'a sadii ol haasofnee jirra. Namoota baankii keessa hojjetan biyya keessaa hoggansa seeraan alaa kana wajjin warra mujjirata arsii asallaara namaa jira asarargee keessa nama 15 ol jira. Isaan hundi wajjinuu waan goone maaliif tokko rakkoon rakkoo kana rakkoo lammaffaa inni lammaffaa maaxaa waan jedhamu jira suuqii tana keessa. Maaxaa jechuun maal jechuudha afaan Arabaati. Maaxaa jechuun afaan Oromootti maal nimeetani dukkaana takka suuqa jechuudha. Naannoo suuqaa kana waan akka gaarreenii jira, waan akka tulluu jira, waan akka timiraa jira, waan akka mukkeenni jira. Namootuma inni dalagan nagee suudii dhufee jira, haa mataa gala ciratee mataa boo'ee qofa huddura gaddeeffatee nyaataa dhugaatiin isaa maaxaa kanarra bakki inni oolee bulu immoo timira kana keessa. Jarri kun ablee qaban, billawa. Sikkeen nuti kennu kana ablee xixiqqoo harkaa tanni qaban. Sangubbaadhaan habalee ji'ataa tanni qaban. Inumaa warra shugutii fa'aa qabu jira. Nam afur nam jaha nam saddeetitti wal jaaranii deeman. Maaxaa Suudaan irra warra Saawudii sirrii beeka. Maaxaa Yaman irra warra Saawudii sirrii beeka. Maaxaa Afrikaa warra Saawudii sirrii beeka. Waan takka. Ilaa osoo dubbiin gandaa fi gandaa Oromoo tun hin jalqabin dura rakkoo lamaa ture. Rakkoon takka ishee ammas Yaman keessaa ta dubbanne sani. Yaman qofaa miti. Yaman daangaa bishaanirraa kaastee hanga gaara marbaa ka Saawudii ol seenis hanga Hamis kanatti. Saawudii ol seentee hanga waajjira